موني أكم نجايا وان الرهاز ونرى ورا حماس جران كنا تيرستي غرا ميداليستي نام هجم إسرائيل الراجع فمه إسرائيل نسان أجيبته سنتوكو لما فان أمة هجمت يوكان military organization هجمت ورا إسرائيلي كان الرب بقى لولو جرا أما sadafaan eenutti warra Israa'elii kana qarqaara eenutti ummata Gaazaa yookaan Falastiiniyaa san isaan qarqaara afraffaan ummata warri teerestiin qabee mallaqaan malee gadi hin dhiifnu jedhanii achitti qabanii taa'uunii jiran san nama hagamitti dhume yookaan ajjeeffame warra Hamaasiin kunin guyyaa Friday nama hagam isaan ajjeessanii kana irratti haasofna nu waliin tura. So kunin guyyaa Saturday guyyaa torba ji'a kana keessa guyyaa torba nu bira gara Ameerikaa irraa guyyaa torba ji'a kana keessatti warri Hamaas teerestiin Hamaas jedhan kunin ummata Israa'elii boordara Israa'elii seenanii gara nama kuma 1,500 ajjeessan wayita boordaratti seenan ijoollee ajjeessan ijoollee lubbuu kutanii lafa gadhiisan faamilii yookaan mana nama faamilii warri itti galu seenanii jaartii ajjeesanii jaarsa ajjeesanii ijoollee ajjeesanii nama dullacha gannaan guddaa allee ajjeesanii akkanuma manarratti deemanii mana gubanii akkuma waan dur Amaar nurra godhuu ture isaanilleen warra sanirratti godhu jiran viidiyoo waraabanii ammallee agarsiisan kana waan akkanami beekuu danda'eef viidiyoon isaan wayita ummata kana ajjeessan fixan ganda deemanii gandarratti deemanii waraaban sunin isaanuma waraabe warra Hamaas teeresti kana waraabe social media irratti maxxansanii akkasitti haga sa'a 10 lolasan gandatti katamaa gara katamaa habbaa 10 irra nama ajjeessan ka makiinan deemu makiinarra dhawanii ka dhaabatee baasa eegatu achitti ajjeessanii ijoollee kararra gaddeemtu ka taphaaf ollaa isiif gabbaatee waliin haasoftu achi ajjeessanii jechuun ummati isaan ajjeessan kunin ummata militarii miti ummatuma just jiraatu ajjeessan maaliif ajjeessanii isaan waan gosti isaanii Jewish waan taateef amma nami Oromoo katti du'u jibbanni ummati nyaaba isaanii irraa qabu Oromummaa ta'uufi Oromoo ta'uufis jibbanii Oromoo ta'uuf ajjeessanii isaanilleen akkasumatti jibbamanii du'anii ka waraana hin ta'in isaan waraana miti sun akkasi jalqabamtee jechuun lolti sa'a 10tti akkasitti katamarraa nama hedduu ajjeessanii gaa militariin Israa'elii ifirraa dhooftee deebifte haa ta'u garuu ummati yeroo isaan gara Palestiniyaanitti achi deebi'an gara lafa isaaniitti achi deebi'an warri Hamaasiin kunin hin dhaabne lola irraa hin dhaabne xiyyiitii baazuqaa wanni raaketii gartee gurguddoo sana achiin itti darbatu hin dhaabne raaketii itti darbuu hin dhaabne waan achi Paakistaan irraa Palestiin irraa darbanii tokkosanii lafa Israa'elii kan dhaqqabdu hedduun ummata Israa'elii kana fixu jiran
ummati Israa'eliin lola itti jalqabanii lafa isaanii keessa ummata lafa isaanii keessa seene kana teerestiif irraa deebisan amma xiqqaattu haa guddattu deebisanii amma ka isaan lolu jiraniin ummatummaan islaamaa ka Israa'eliin keessa jiraatan akka rifujiititti dhufanii achi keessa jiraatanii isaanilleen warra Israa'elii kan fixu jiranii kanallee warri ifirraa keessa deemanii katamaa adda addaa keessa deemanii qaqqabanii to'atu jiranii akka nagaa eegumsuuf ummati Israa'elii kana godhu jiran kun ammoo teerestiin Hamaasii kana bichaa miti ummata Hamaasii kana waliin dhaabatee militarii adda addaa ka warra Israa'elii kana ajjeesu jiru yookaan fixu jiru xiyyiitii fi waan adda addaa itti tokkosee warra kana fixu jiru hedduu 15 maal jedhaniin organizeeshina militarii 15 jira. Hamaasiin nama tokko yookaan organizeeshina tokko lammaffaan Hezbollah jedhaniini nambarri organizeeshina akkana 15 kun Joordan irraa Joordan jedhanii lafa boordara Israa'elii kun Egypt irraa kun Libiyaa lafa jedhan sanirra Labanaan irraa kanaan dhukkee irraa kaasanii ummata lafarraa fixu jiran jechuudha. Sun akkasi kunin ummata isaan ajjeese kana ummata warri teerestii ka du'e kana agarsiise achirraan ummata hagamitti qabamee warri Hamaasiin kun qabee Gaazaa keessatti hin taa'u jiraallee si hima duubatti irra deebi'ee kunin warra kumaandara Hamaasii kana habbaa 6 ajjeesan tokkoffaan itti gaafatamaa waraana Alii jedhamu kun itti gaafatamaa waraana Hamaasii ka gartee lola fuudhee lafa Israa'elii kanattiin fiigu assault command jedhaniini ka lammaffaa kunin itti gaafatamaa head of international relations jechuun itti gaafatamaa informationaati ka sadaffaa kunin commander gara saawuziiti jedhaniini ka qawwee waraana fuudhanii lafa Israa'elii kana ittiin fiigu assault command jedhaniini kun sadaffaa miti afraffaan commandera national security ka Hamaasiiti afraffaan Hamaasii minister of economy jedhaniini isii sun afraffaa 1 2 3 4 5 yaasas shanaffaa sun kunin jahaffaan kunin head of itti gaafatamaa head of area in Gaza jechuun areaon kuni warri xiyyaaraan qabu garuu waan isaan deemanii warra kanaan galaafatan waan akka drooniin kana eessaa argatanii drooniin kunin Iraan irraa argatanii sun hagana ajjeesa warra itti gaafatama warri kun waan isaan akkana du'uu danda'anii fi isaan holy shit waa kuukii godhu jira beekta kuukii godhu jira kana so ummati Hamaasii kunin ummata isaan qabanii ta'aniin ummata Ameerikaa habbaa 25 harkaa qabanii ka gartee gadi hin dhiifnudhanii ta'aniin isaan qabanii harkaa qaban sanii ka ajjeesanilleen 29 jedhanii
ummati ammoo ummati kabiraa totally itti guutumaan guututti hostage yookaan ummata isaanii hatanii qabanii ta'aniin habba 200 akka loofteedhaan nambara yookaan 200 akka loofte ummati kagartee lafa alaa jechuun ka Israa'elii bichaa don ta'ini citizen Israa'elii bichaa don ta'ini ummata lafa adda addaa ummata gara UK ummata China taate ummata UK taate United gara lafa gartee membership United Nations jala jiru kana yookaan ummata NATO jedhamu nambara yookaan lafa NATO jala jirtu ummata citizenii NATO kana qabanii taa'u jiraniin sunsani ummati warra kana qarqaaru jiru Hamaasi kana qarqaaru jiru afaaniin ka afaaniin qarqaaru jiru hedduu qaamoo militariin qarqaaru jiru ka qawwee Israa'elitti xiyyiiti darbu jiru amma tokkoffaan Lebanon keessa warra teerestii adda adda jira teerestii gosa adda adda jira ka amma ammallee xiyyiiti darbu jirtu ummata Hezbollah jiran kana so Hezbollah xiyyiiti darbatu jirti gara nama gara raaketti gartee baazuqaa ka gartee mataa xiyyiiti irra kaa'anii mataa baazuqaa kana ka maayilii 100 deemtee katamaa barbadeeftu kana habbaa 1,000 itti ergite itti darbite gara lafa Israa'elii kanatti darbite nama hedduullee dhumee jedhan kun ammoo ka afaaniin qarqaaru jiru yoo atiin Israa'elii kanaan waan jedhan yoo Israa'eliin seentee lafa Palestiiniyaa tana miilaan isaan itti seenan waraanni isaanii miilaan itti seenan isin dhoofnaa ummati jedhu kun Iraanii kun Turkii kun ummata Ijiptiin kunilleen ummati Joordaan illeen ollaan isaanii kun militari markaba eeriyaa sanitti bishaan irra eeriyaa bishaanii kalooftu san markaba xiyyiitiin deemu ka xiyyaara lolaatiin deemu eeriyaa achitti kakkalaawanii waan deemu jiru kana eegu jiran Ameerikaallee markaba lama erganii bahara sanii dhihaatee akka gartee lolli kun yoo jalqabame Israa'elii qarqaaruu danda'an bahari lamaa kun qawwee adda addaa meeshaa qawwee adda addaa lammaffaan xiyyaara lolaa kana hedduu qabatanii deemanii fighter jet jedhanii xiyyaara lolaa gara habbaa 100 qabanii achi eeriyaa bishaanii bahara sanirra taa'anii lola kana eeganii yoo gartee wanni Ameerikaa irraa eeydu Israa'eliin qarqaaruu dandeetti fi loluu dandeetti yoo ammoo ummati biraa lola kana itti seene ummati akka Iraanii kun yoo lola kana seene Ameerikaan intumsiitii fi ummati kuulleen ummati membership NATO jala jiruun kuulleen marruyyuu warra Israa'elii kana intumsanii waan akkana deemu jira updateii isinii kennina kun ammoo maal jedhee wanni nu kabarii hin godha jedhe tokko nama du'ee lammaffaa nama warri teerestii qabee taa'uuniini ka isaanirraa inni kumaandarri isaanii ka ajjeeffame ka warri Israa'elii ajjeese akkuma agartu kana nama takka 2 3 4 5 6 ka isaan qabanii ta'aniin warri teerestii qabee taa'uun gara nama 200tiin lakkaawama ka isaa yoo wayita ammoo Israa'elii seenan ajjeesan gara nama 1,500 akkasi kaloofti ka isaan ajjeesan kun ammoo ummata civilians yookaan ummatuma gandaa malee waraanaa miti ka isaan qarqaaru amma qawween ka isaan Hamaasii kana qarqaaru warra Hezbollah jedhan kana Libiyaa keessa kun ammoo warri Arabaa akkuma guutumaan guututti jihaada yookaan lola rabbii akka warri lola rabbiitiin ilaalanii miti jihaada kana lola rabbii kana marruyyuu afaaniin geeddaru jiran
akkuma agartu kana Ameerikaa kana keessa iyyuu ummati rifuujii ka as keessa jiru ummati Arabarraa dhufee Ameerikaa keessa jiru marruyyuu kanarra yaa'ee baandiraa warra Palestiiniyaa kana kaa'atee ummata lola kana geeddaruu afaaniin geeddaruu akkasirra jiranii kana jira following godhaa irra deebinee isinii himna wanni haarawaa yoo ta'e isin gabbaate. Assalaamu alaikum.